Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Shema Ilmaan Hormaa, shema warra gaanfa Afrikaa, shema warra Arabarraa, Armeeniyaarraa, Giriikirraa, Turkiirraa, Mamluukirraa, Baalochirraa hundarraa waa hambifattan. Shema warri Imiraatii jala jirtan. Akkam jirtu nagaadhaa fayyaadhaa jabaattu. Kunoo waa kontiraanni torban tokko haaromte hadhaa deebinee dhufee jira. Naannoo nuti yeroodhaaf qubannee keessa jirru kan amma kunoo yeroon si jijjiiramteetti. Aduunis badaan jirtu, guyyaanis gabaabbateera. Ganamnis dukkana, galgallis dukkana, guyyaanis sa'aaduma 8 fi 9 wayii malee waa iftiinsan qabdu. Kanaaf innaa jijjiiramni jabaan kun dhufu akka tokko nashaaxaan qabnu namatti ulfaatte. Kanaaf dubbiin keenya sobnaan sobu sun isii durii irraa yoo xiqqoo hadhooftes warri biyya aduu jirtan dhugaa akka gaariitti mimmi'eeffadhaa jechuufane. Namichi jedhani durii sheekoo durii naasaanu hiyyeessi akka keenyaa tokko qoraan funaannachuuf jaarsi wayii muka keessa deeme cabsee tumolirra tuulu booddee hidhatee ol kaasuun naa jedhu itti ulfaate ba'an. Dulloomeera waan kana qalbiinis daftee yaadne waan xiqqoorraa hir'iseen baadhadhaan hin jiru tuma waliin gaggalatee dadhabnaan jedhe maa yaa rabbi tumna fuutee jedhe du'a kana hawwe yeroodhuma kana Uzraa'el dhagayeetiyye na yaamtee jedhe daftee dhuftaan seene silaa dhufteetta mee qoraan kana na baachisee jedheen jedhani. Kanaaf qabbanas dukkanas qorras ta'us xiqqoo yaada waan nu dhagahame akkuma amala keenya waa xiqqoo bicuusii sobuun hamaa miti. Kanaaf egaa hadhaa waanuma filmaataa fi waan amma sirna babal'ataa dhufu akka nan mul'atetti warra amma autokraats jedhamu dimokiraasiin isiin warri adii beeku suni xiqqoo guyyaanis itti dukkanaawaa warri haaraan tokko immoo as bahaa jiranii danuun keessan gahariin keessan dhaga'uun ooltan akkuma hireetee namni dhageenye yoo jiraate jaraan dhaqqabsiisuun yooma zambii baduun ta'u san dura immoo oduu waan ani torban kana gaariidha jedhee dhagahee siniin qooddachuu barbaadu warreen dhageenye yoo jiraates tuma olii gadi addunyaan kun addaayyaa nafsii nama fiiksisti. Inni namni gariinis waa oduu kana badaan jaallatu jala deemuu si keessaa waa sinii qoodda dhagaa. Akkuma yeroo baay'ee waltajjii kana gubbaattan isin yayyaadachuu ofillee yayyaadachiifadhu addunyaan akka malee jijjiiramaa jirti. Wanti kaleessa ture hadhan jiru wanti bara 1960moota 70moota 80moota 90moota 2020 hin jiru. Kan biraa dheessaati wanti jalqaba waggaa kana kan faranjii 2025 turee fi hadha ji'a 10 booda wanti jiru tokko miti. Namoota baay'eedha nama dura qooddadheen ture waanuma amma mootummaan biyya amma guddittii sanatti ol bahe kun tun dhufin dura karoora tolfatan ajandaa 25 jedhanii baafatan tokko ture. Sana project 2025 jedhani mandate for a conservative marre booda keessa akka kitaabaattis baheera dura ammallee numa jiran fakkaata bilaashaan hiramaa ture warra foundationii tokkotu maxxanse egaa jalqabuma mootummaan kun gaafaan godhufe kaasee hagaadhaattu jijjiirama guddaa addunyaan bifti si jijjiiramteetti jechuuf hin jedhe kan durii dhiisaati egaa namni siyaasaa jala deemu
namni waa kajeelu baay'een akka nama Itoophiyaa Oromoos ta'e kan biraa jechuuf hin jedhe jijjiirama biyyattii guddatti sana keessa ta'u bitaan ta'e mirgaan dhiibbaarra godhuun oolu qalbiin jala deema jedheen abdadhaa. Kanama tokko dhuunfaadhaan warri maatii qabu maatiidhaan inni akkaataa biyya bulchuuf illee of qopheessaa jiru kun martinuu jijjiiramni biyyattii sana keessa mul'ate dhiibbaa guddaarra qaba. Waan amma argaa jirru isaan faanas deemanii warri biyyi biraa naannoo nuti amma qubanne keessa jirru Awurooppaan kunis jijjiirama gurguddaa mul'ataa jira. Kana beekuun gaarii na fakkaata ganamu akkuma jirutti afooshaa isaa ta'e jaarmiyaa jala deemu taate hiriyummaa saahibummaan innaa tiktookis taate jimaa qamoo yookaan shaf jedhu yeroo wanti xiqqoo kana nanaannessu sii kanas walii yaadachiiseera jedheen yaada. Akka kitaabaatti fuula hedduu qaba ammoo hundasaa qara'uun barbaachisaa illee yoo ta'uu baate waan nu laallata namni jedhu waan sana keessa jiru arguun keessaa namni naannoo gaanfa Afrikaatii bobba'ee biyya faranjii jiru kun irra jireessisaa aadaa fi amantii qabatee dhufeen ofiinis jiraataa jira ilmaanis itti guddisaa jira wanti kun wanti isaan karoorfatan kun eessaan dhiibbaa nurra dhaqqabsiisuu danda'a. Faamiliin keenya egereensi maal fakkaata illee namni barbaadu gaatti yaaduun abbaatitti beekama walii yaadachiistanitti jedheen abdadha yoon goone egaa kunoo isiniin dhaqqabsiisee jira. Mari'adhaan biyya jirus mootummaa amma jiru kan bulchus isa diigee immoo aangoo qabachuu kan kajeelus yookaan warra aangoo qabachuuf kajeelu waliin hidhata qabu. Imaammata mootummaan kun qopheeffate sun dhiibbaa irratti qaba. Sana laalanii karaa ofiirra deeman sana qajeelfachuun gaariidha. Kana malees immoo wanti inni agarsiisu yoo laaltan waan kana kan qopheesse jaarmiyaa garaa garaa kan mootummaa keessa jiru kan mootummaan ala jiru hedduudha. Karoora hagana ga'u qopheeffatanii bobba'uuf hagasiin gamtaadhaan hojjechuu nama barbaachisu agarsiisa. Egaa namni nuyi ammallee warri Horn of Afrikaa wanti xiqqoo ammallee gosa balbala naannoo mitirqisee ammi guddate isinuma beeka. Sanarra ba'ee karoora guddaa ka waggaa dheeraa lafa kaayyatee sossa'uu danda'uun egaa waan guyyaa guyyaan deemaa jiru irraa isa arguu dandeenya. Reakshinii garaa garaas beekaa. Provoke goonee illee argaa jirra ammamee qophii akka namni qabu. Kuni takka inni lammaffaan misaayila warri Raashaa tolfate dhaga'uun ooltanu waan ajaa'ibaati xiqqaatu kiiloomeetirii meeqa 14,000 maal deemuu kan danda'u yeroo tokko ka'ee sa'aatii 15 qilleensarra oolaa jedhani. Baatiriin barbaadu niikular paawareedhumaan sososso'a. Egaa addunyaan fagaatteetti warri jara kana mormu hin kijibdi malee waan kana nuyi hin mirkaneessine warri of danda'e independent ta'e laalee dhugaadha ka jedhan jiru jedhanii jalaa busheessuuf tattaaffataa jirani. Haa ta'uti egaa ilmi namaas geesseetti jechuufan jedhe naa waan garii garii xixiqqoo irratti mataa wal waqarrus isii kanas yaadachuun hin hammaatu. Inni kaan samii gubbaa kontinentii hunda jechuudha. Raashiyaarraa dhukaasanii shaggariin daaraa gochuu sadarkaa danda'an bira warri gahe jiraachuus yaadachuun gaariidha. Amma mul'irraa fagoo jirra yaaduu danda'uun karoorfatuun dhugaadha. Hiyyummaan nama miite ammoo akkuma wal jala deeman kan dukkanuma keessa wal hidhee wal bira taa'uun ikoo chaambar isiidhuma waan wal fakkaattu kana amalli gosa keessatti deddeemtu ganaman gadhiistu achi ala baanaan xiqqoo balaaleffachuun irratti duuluun namuu wal hammatee isiidhuma sana keessa naarafa iti waanuma baran sana walitti naasuusan qalbii nama gammachiisti isiis gadhiisuu. Keessaa kun dubartoota laaluu dandeessan third world keessa baay'een dubartoonni akkaataa hidhaan kun daangaan gosaa mitirqiseen kun hafuura kunnaan cabsanii keessaa ka dura bahan isaan easily addunyaa arguu danda'u. Dhiirri immoo isaan hiitee qabachuu barbaadde maalleen keenya kan namarree amma danda'ame amma gariis akkuma dubartii.
keessa ijoollee durbaa yaaduu danda'uunis gaariidha. Waan haaraa kana daftee qalbeeffatte. Kan biraa wanti haaraan warrattiin kaampaaniin tokko torbanuma kana keessa eenyu humanoid roobootii wayii tolchite gargaartuu manaa jedhanii tolchan maqaa siiniyoo jedhani nan jibbee kun suuraallee ilaaluu dandeessane. Niyoo kana waggaa 31 dura fiilmii bareedaa takka The Matrix jedhamu argeetti ashaqee nama gariis walii warri lallaalle numa jirtan jedhee nabdadhanii yaadattane. Niyoo kana maqaa sana kan Keanu Reeves kaarakteera inni ittiin taphate moggaasuu isaanii qofa xiqqoo na jalaa busheesse. Maal inni kun jechuun ammaaf ganaa jalqabarra jirani kuma waggaadhuma haaraas dhufu kanatti gabaarra oolan ammee warri maallaqa qabu dura bitachuu dandeessan jedhanii gabaarra jira. Doolaara 20,000 gurguran inni kaanis ji'aan sabiskiraayib warri gochuu barbaadus gatiirra godhanii jiran. Akkana argettu yookaan akkuma hubadheetti ammallee hin xumuramne wanni kun mana keessatti distii dhiquu, midhaan namaa qopheessuu, mana qulqulleessuu, boroo gabbahee waa haxaahuu kana kan hojjechuu danda'u jechuudha. Maashina kana tolchanii jiran taphaa miti amma maanguddoo nursing home biyya kanatti bakka maanguddoon tajaajilaman jedhanii waaman biyya baay'ee biyya faranjii warra gurguddate kana keessa. Hojii akkanaa irratti ooluu danda'a egaa biyya Arabaa. Niyoon kun egaa dalagduu manaa jechuu dandeenya. Maashinni jechuudha. Inni kanaan dura roobootiin gara indastiriyaal rooboot hojii faabrikaa cufatee dalagaa jira, babal'ataa jira akkuma dhageessan. Kaampaaniin hedduu nama ari'aa jirti. Inni kun immoo itti dabalamnaan egaa hiyyeessi waan isin taatu hin beektu. Hin beeknu garuu cinaatti waan garii irratti naa wal falminu, naa wal jibbinu, naa wal hadheessinu kanas yaadachuun gaariidha. Gatiin namaa gabbu'aa jirti. Kanas yaadata. Teknooloojiin suutuma suutaan jarri kunis ammallee hin fixanne nama bitate sanaan mana geeffadhaati daataa waan mana keessaa qabdan nuyi halaala teenyee waa hundoo akka inni baratu isinii goona jedhaniigaa. Beeku warri tijaara qabu, warri maallaqa qabuu fi mana gurguddaa qabu yeroo inni itti gabaabbate warruma amma early adapters faranjiin jettu dafanii baranii isaan bitatanii isaanirraa gurguddachaa deemaa akka inni dhufu shakkiin hin jiru. Fuuldura malee duuba deemuun hin jirtu jechuufani. Kan biraa teknooloojiin na gammachiiste tokko immoo Ulaangiizii jedhani Maalaawii keessatti warruma inni jiyoo gara Ingilizii jirtu tokko na fakkaata. Knowledge Marley jedhani moo Opportunity International yaa. Opportunity International tolche aappii kana qotee bulaan akkaataa dachiisaa fakkeenyaa fi xaa'oo kana itti guddisuu danda'u. Yoommoo ooyiruu keessatti midhaan saawwanni tokko jalaa rakkate suuraadhuma kaasee jechuudha. Aappiidha. Eenyu WhatsAppiidhaan qunnamuu danda'anii isiidhaan itti ergaa eenyuttiin kun artificial intelligence kun laalteeti dhukkubni kun isa kana qoricha kanatti biti. Ooyiruun kee bishaan itti danateera yookaan immoo irraa hir'ateera akkas goone loon kee dhukkuba akkanaa qaba. Kana dawaatti godhe teknooloojiin isi akkasiiti laa. Namni Afrikaa kan barbaadu diroonii miti. Diroon faabrikaa ijaarrannee diroonii addunyaan waliin geenye Afrikaa gurgurraanna isiin akkasii Ulaangizii fakkaattu kan afaan gandaatiin jechuudha. Hiiktee kan itti dubbattu nama baadiyyaa keessa jiru. Egaa telefoonaa intarneetii kana qaban immoo hin qabuun waan biraati ammoo eenyu workarii tokko qotee bulaa 30-40 sarbu gochuu dandeessi. Moobaayilii tokko bitatte bareedaadha. Quba qabaadha jechuufan jedhe warri biyya jirtan kaampaaniin kun inni jiyoon kun Opportunity International waan kana babal'isee biyya keenyaafis laa qoode gaariidha jechuudha. Oduun isiin dhumaa warri Jibuutii juudoo taphatte na fakkaata warra bilisiginnaa irratti taajuuraa sana eenyu sana poortii sana kontiraatarraa fudhatanii toota ofii taleeguudhaaf gaafataa turan na fakkaata. Sana gaa diddee dhaga'uun ooltan akkuma jiruun
warra Saawudiif waggaa 30 liizii kennite namni hundinuu ollaan jiru sodaataa jira warratti biltsiginnaa kana. Yoo fudhatte nuun deebistu immoo turte kunis lafa keenya ture jechuu dandeessi. Taajuraan kun naganni ganna dheeraadha achiin deemaa ture akkuma seenaa isii dhugaaf kijiboo ol keessa deemtu kana dhageenyatti fakkeenyaaf daawween eenyudha isteeshinii jabaa tokko ture achiin egaa oofamaa ture. Didde itti garagalte egaa mallee biltsiginnaan qabdu Suudii dhumarraa isaaniif kafalaa achi waan pootaashiif maal jedhan achirraa gara Affaarii midhaan loon kana guurtu kana gurgurachuu kaan immoo egaa barbaraadhuma ta'a yoo Eertiraa irraa kontiraata argachuu baatan. Oduun kana egaa kan biraa waan amma torban kana marti keessan arguun ooltan Afrikaa keessatti filmaanni godhamee kaanis manni rabshaa godhee mootummaa diigee Maadagaskar yeroo yeroon inqilaabni irra godhama. Namni gabbaatee dhaloonni haaraan hiriira gootii dhakaa darbatti ibidda bobeessiti poolisiidhaan waraanaa wal lolanii mootii isaanii aariyaan na fakkaata erga Faransaay baqatee booda immoo lammummaa irraa fudhataniiru. Madagaskar egaa militarii suma barame kan inni arge egaa gabbahee namni iyyee qophiin qabu sagantaan qabu karooran qabu organizeeshiniin qabu militariin isa kaan aree isa kaan immoo fideedhuma irra kaa'aa fi akkuma Neepaalitti argine Baangilaadeeshii Indooneeshiyaadha. Amma immoo torban kana kunoo Kaameruun filmaata jedhanii san duras Ivory Coast Cote d'Ivoireettis filmaanni gaggeeffame jedhee maanguddoodhuma kan Ivory Coast kun waggaa 82 aangoo ol bahe ammas jechuudha dheereffate. Inni Kaameruun sun hin gaafatamu biyyuma Awurooppaa kana taa'ee narsiinguma achirraa bulchaa. Leengadda sagalee kennatuuf polling station deemee akka inni gatantaru argeetan kufuudhumaaf xiqqootti isa hafe amma egaa filameera jedha waggaa 42 guutuu aangoorra jira. Filmaata jedhama uumaa inni egaa isa falme amma garaa jabaate eenyu sana hin fudhadhu jedhee molmaa jira. Biyyi xiqqoo rilaatiivli nagaa yeroo dheeraadhaaf turte. Taanzaaniyaanis kunoo torban kana kunoo hadhallee jechuudha guyyaa sadaffaarra jirani rabshaa jirti. Egaa Saamiyaan karaa gabaabaatiin eessaa aangootti akka dhufte egaa warruma Taanzaaniyaatu himata ammoo shakkiin hin jira namni qaallicha isii dura ture kooviidtu ajjeese jedhanii summiidhumaan ajjeesan jedhan egaa isiin kunii fi warri maallaqa qabu guruppii wayii warra ganda tokkooti. Rakkisaadha egaa Afrikaan kun fi hidhata warra Imiraatii waliin qabdi. Interneetas cuftee humnaan egaa warra silaasii mormanu paartii hoogganan amma dura ajjeesisuuf tattaaffii godhanii marraa meeqaa madaahee maal ta'e achis deebi'ee amma kunoo hidhaa jira kaanis ofirraa dhiisanii marti isaanii jechuudha. Kophaadhuma dorgomanii kophaadhuma mo'aa jiran jechuudha. Maaliinis xiqqoodhuma si hafe diigamuudhaaf amma guyyaa lamaan kana mootummaan magaalaadhumatu itti hafe warri hareeda dheeraa marseenii rakkisaa jiranii warra Imiraatii fi warra Iiraan tokko irra qabanii turan Afrikaa qaban turan gadhiisan na fakkaatan beeku oduun qaqallaan babaatu miliyoona 50 maal isaan miliyoona 100 gaafatan Imiraatii isii 50 kafaltee nama sii fudhatteetti jedhanii ka Iraaniin sun isaaniin waliin lakkifamee dhiiseen beeku. Kaan egaa akkuma beektanu Suudaan ollaa keenya jirtu jeeqamaa jirti torban kana namni hundinuu arguun oolu warri gartuun Imiraatiin gargaaramtu akkasiin nama fixaa jirtu jechuudha. Viidiyoo hundaan maranii quufa keessa ba'anii jechuudha. Haadhas rashananii addunyaan guutuun itti iyye
yeroo kana gaawwanni nama ajaa'ibu obboleessi Dagaaloo Waashingitan jira warruma araara mari'achuuf jedhanii Suudii, Imiraatii fi Masriitu dubbisuudhaan dubbachuuf achi jira. Afrikaan keessa hin jirtu namni waameen hin jiru. Kan Afrikaa namtittiin Somaaliyaa tokko spokesperson Afrikaan Commission ramadatee kaleessa Angoolaadhaan naa deebi'u business class akka gaarii taa'ee suuraa kana kunoo Luwaandaa nagaatti jedhante afaan Faransaayeen galaa jirra. Achirra kan arge gaayyeessi Twitter X jedhamtu kana gubbaatti itti bobba'ani ka. Si kontinentiin dhumataa jirti bakka hunda ilmi namaa jim jedhaa jiraati sadoof qananii kee nuun dhaadattaa jedhanii daftee namtittiin amma koomishinar jedhamte kan warra Jibuutii sun dhiifama gaafate xayyaaraan qabnu kanaaf maarree maxxarqisiyyee jajjedhe sadarkaa kana gaa wal fudhataan jiru warri bulchaa jiru addunyaa biraa keessa jira akkuma amma namicha samii gubbaatti jechuudha business class luxury inni sadoo keessa taa'ee jiru isiin hiyyeessimoo karaa irratti wal gubaa jirti. Egaa Koongoon kan isin beektan adoonna nama meeqa namni Afrikaa amma erga rabshaan Koongoo kun xiqqaatu 1996 jalqabee haga hadhaatti nama meeqa dhumate. Beektanii nama meeqata biyya sana keessatti sababa lolaatiin dhumate isa biyyaa baqatee isa maal ta'e hafe xiqqaatu namni miiliyoona 6 ta'u jim jedheera biyyattii sana keessa addunyaan himtu hin jirtu nutilleen hin beeknu. Maaliif jennaan nama gurraacha kana caalaas immoo warri biyyattii sana rabbashu warra humna qabu warra neetworkii qabu miidiyaa hunda warra hidhee bira taa'uu danda'u. Rakkoo Koongoo sana namni ilaaluu danda'e Ruwaandaa keessatti maaliif mootummaan sun akka ijaaramte arguu danda'a. Maaliif illee hagammaa namni qubatoo ittiin qabiin jechuudha jijjiirataa jirtu. Isii qofaa miti. Museveenis ilaaluu danda'an bakka garii irratti qabeenya jechuudha albuuda amma zabanni barbaadu kanaaf kana fakkaatu warra qaqqaalii qabaatuun akka malee Koongoo miidhee Afrikaa ta'uun isaanii immoo daranti jabeessee rakkoo isaanii namni beekuuf namirraa dubbatu hin jiru. Burkina Fasoonis xiqqoodhuma siyaa fi diktaatarrii sun qabateedhuma daaraa galchaanii jira jechuufan jedhe kana gaa quba qabaadhaati amma yaadni jabaanaan dhiyeessu akka namnillee ofillee walillee gaafatu rakkoon maaliidha kunoo. Filmaannin wagaggeeffama homaa wanti jijjiiramu hin jiru. Waggaa darbee ji'uma Oogast keessa na fakkaata waan Keeniyaa irraa dubbannee irraa karaa irra gabba'ee namni baay'een dhume. Taanzaaniyaas nama hedduutti dhibbaan lakkaa'ama jetti gariin guyyaadhuma sadan kana keessa namni dhume jechuudha. Ajjeesaa jiran garaa ittuma hidhatanii ajjeesaa jiran. So maaloo iyyaadha Afrikaadha. Itoophiyaanis Horn of Afrikaanis part of Afrikaadha. Kunoo amma warri International Criminal Court jedhamtu yakka warri jaanjawiidha amma dura Suudaan keessatti raawwate jedhanii nama badii isaan irratti murani kunooti. Nama gurraacha nama Afrikaati. Egaa rakkisaadha. Jaanjawir silaa warra Arabaati warra gurraacha kana warra dhabamsiisu akkuma argitan suuraa isaa maqaadhuma isaati Alii Muhammad Abdirrahman moo Alii Muhammad Alii Abdirrahman jedhama. Isa kanatu wanjaleenyaa ta'ee argame. Amma lola Tigraay keessatti gaggeeffamaa turee fi kunoo Geetaachoon hin jira. Takla Tsaadiq Mawaarreen hin jira, Abiyyiin hin jira. Ammoo namicha amma Itamaajoor jedhanii lafa kaa'an kana inni yakkamaan guddaan yoo inni ta'ee argamu maaltu namatti dhagahama jechuufan jedhe. Addunyaa akkasii kana keessa jirra. So furmaanni maal inni jettan? Biyya baay'ee keessatti amma dura nu gurguraniiru yaada amma dimokiraasiin bareedaadha dimokiraasiin maarree nuuf fidaa dimokiraasiidhaaf akkas goona warri jedhaa ture gatee bira deemaa jira.
halkanuma tokkotti isaanaaf guutuutti gatanii ofii isaaniitiif sirna biraa gabaa bahanii hin himne muuxannoo jalqabaniiru. Kun kitaaba jalqaba irratti siin hime amma Project 2025 warra Ameerikaa tolfame sana hojiirra oolchuu jiran biyyuma sana keessatti waraanuma uummata ofiirra shiibiirra bobbaasanii instituushinii garaagaraa keessatti waan jiru jeeqanii. Awurooppaa kana keessatti warri isaanii wal dhagahu tattaaffii jajjabaa godhaa jira. Qallataa deemaa jirti nuhituu warri gurraachi jechuudha. Siisanaa kooppiin godhin hawaasni keenyas biyya baay'ee jechuun hin beeku kan Saawuz Afrikaa. Afrikaan baay'eensaa sirna ofii keessattuu hin darbine instituushinii sana mootummaa jedhan waan mootummaa waliin dhufeerra kaa'anii wajjiniin rakkataa jira. Ofii hawaasni kun jaallanne jibbinee irra jireessisaa gosaan deema. Marraa duraatii fi waan gosaa gaafan dhaga'u jechuudha. Akka inni impactful ta'e karaa eenyudhuma Horn of Afrikaa kana bakka gosti naannoo biraa wallalee jechuudha. Haadha manaaf abbaan manaa immoo magaalaa biraa keessa jiranu baangaa qabatanii eenyudhaan qojjaraadhaan waliin ka'an gosti kee gosa kiyya ajjeeseera ka jedhuun jechuudha. Wal wajjeessan nama gariitiif akka kootiif wanti kun haaraadha. Gosti maqaa dhahuurraan achi eenyu relationship akkasii waliin gosti kana nan arge akka gaariitti gaafa ijoollee turre kubbaa miilaa laaluudhaaf istaadiyoomiin jedhuun waanuma istaadiyoomii fakkaatamu kilabii baay'ee ture gaafas istaadiyoomiin kun bakkuma xiqqoo dhakaadhaan bakka namni warri dignitaries ta'an qorqorroodhumaan eenyu godhanii kaafee eenyudhuma baarzaafii kanaan axanaa kanaan taa'umsa godhanii dallaanis baarzaafiidha. Yeroo dura bakka lama yookaan bakka sadiin qofa kattiin galan balbalinni guddaan sun warri gurguddaa fi poolisiin innaa dhuftu warri tiimiin ittiin seenu kaan immoo mannee tikeetii ofii farankaa kaffalatee bakkaan ittiin galu. Ijoolleen egaa akkuma taateenu gaafa kaan hulluuqnee galla gaafa kaan namarratti rarraanee galla. Gaafa hireen immoo nuuma jate warruma tiimii taphatu keessaa firri wayii jiraate shaantaatti shakkame jedhamna. Shaantaa baannaa poolisiin nun tuqxu akkasiin galla. Gaafa immoo malli dhabame piichii istaadiyoomiin sana seennee ganamaan naqne jechuudha. Nooraa dibnee qamaleedhuma fakkaanne jechuudha. Istaadiyoomii keessa ta'e gaafa sana poolisiillee arrabsina. Maaliif ragaa qabna uffanni keenya fuulli keenya harki mataa hundinuu daaraadha. So maaliin arge waan gosaa marraa duraatiif jechuuf jedhe akka gosaatti yeroo hundannaa taphni dhumu warri gurguddaan namni gurguddaan nuyi lower elementary iyyuu hin seenne waltumu beekamaadha gaa kun. Waluma tuman muka sana cabsanii axanaa irra taa'aa jiru sana buqqisanii baarzaafii seenanii baarzaafii kana cabsanii sana wal falatu waltuman. Inni moo'ame keessaa jechuudha. Aariidhaan guruppii warra moo'e sana istifoozoo wal caccabsite waltumte. Yeroo kaan barbaannee gaafannaan gabaa keessatti warra argine maaliif akkas gootan jenna aariidhaan jechuudha. Jarattiin sun namaa miti akkam gadi xiqqeessite eenyu miti intarteeyimenti miti ispoortiis miti isaaniif maalummaa ofiiti. Booda siyaasaa keessattis baay'ee namoonni baay'een umriinaanis mana barnootaa zabanaas galaniiru. Hubannoota gahaa qaban jenne jedheen expect godhe dubbiin gosaa kun isaan gufachiistu isirra guddachuu dadhabanii innaa rakkatanu argeetan akka malee jabaa ta'uusii. Jechuun warri garii maanipuleettiin gochuuf gowwaattiin taphachuuf garuu nama garii immoo dipplee jechuudha. Keessa dhalatee guddatee waan ba'eef irra guddachuu hin danda'u. So surprising nama dhiba. Malee nama dhiba namni relate gochuu hin danda'u. Baay'een nama okay maachur ta'ee jira baay'ee guddateera waliin. Deal gochuu waliin haasoo communicate gochuu identify wal gochuu common ground relatable ta'uu danda'a jettanii yaaddane dafee naannee
gufatu waa'ee gosaa takka immoo naannoo sanatti hidhame jechuudha. Achi arguun akka malee dhibaan. So Afrikaan baay'een akkasii. Namni Itoophiyaas akkanuma amma kunoo faannoo maarreen gandatti galee lolu ajandaa guddaa kan qabu natti amaarra ajandaa hin qabu jechuu kooti miti. Akkuma uummata rakkataa naannoo sanaa waan qabsaa'uuf mirga gaafatuuf hedduu qabaachuu danda'a. Garuu faannoon wanti inni gaafataa jiru amma isaanuu deebi'anii isiidhuma ganda xixiqqoon immoo wal qoodaa jiran wal qoodaas turan nama beekna. Achirra guddachuu hin danda'u. Isaan ta'aniif miti Oromoonis akkasuma namni baay'een qabsoon Oromoo itittee ol guddachuu kan dadhabdee fi jaarmiyaan akka inni itti jaarmiyaan faranjii jechuudha modern organization hierarchical ta'ee eenyu koree jidduu maarree executive kan isaan ijaaran kune namootuma yertuu biratti fudhatamaa yoo taate malee gabbuuteen deemtu hawaasa biratti eenyudhuma foreign. Akka inni warra rileet godhu akka inni of beeku fi akka jaarmiyaan kun eeggatuun tokko mitichitii abbaa feete Oromoon hin qabatu maarree jedhame himamu baay'een isaa sababa kanaaf nama gosa ofiitti aadaan gosaa whatever it is dirqisiisuu danda'a asii dhaga'ee achi fudhatee galaa. Warri biirokiraasii keessa mootummaa keessa hojjetu gariin isaa kan himatu Oromootti waa himuun hin barbaachisu jedhan. Maaliif jennaan fuudhee gabaan ba'a. Warruma kaantu beekaa iccitii qabatanii dantaa waan argame qooddatanii ittiin bashaashan. Isa kanatti waa tokko himte inni dhaqee gosatti mataa gosti fuudhe isa kaanita gabaadhaan wal gaa'e jechuudha. Duuba nu qofaa miti Afrikaa baay'ee akkanuma rakkoonsaa gosarra guddachuu hin dandeenye. Ganna dheeraaf biyya keenya keessa siyaasaan ijaaruuf tattaaffatameera. Waltajjii kana gubbaattuu waan adda bilisummaa Oromoo bal'inaan qabsaa'ota jalqabarraa kaasanii qabsoorraa qooda fudhataa turan naannoo garaagaraarra jechuudha. Warri sun akka bara ofiitti daangaa kana hunda cabsanii jechuudha wal barbaadanii jaarmiyaa ijaarame sana keessa bobba'anii qabsaa'aa turan. Garuu san booda waan ture immoo marti keessan hin beektan na fakkaata. Eenyuun sun inerjiin sun hin turre. Rakkoon tokko kanaat beektu pirinsipil irratti namni akka inni ijaaramni jaarmee mooderni ta'e sanaaf akka inni miseensan taane kan argitu gaafa rakkoon xiqqoon tokko uumamu rigruup godha. Keessatti isiinuma gandaa sana gala naachuraal waan taate jechuudha. Gaaffii hin qabdu ulaagaa addaa hin qabdu warri hoolaa taatan as goraa warri re'ee taatan achi goraa kana kanaan wal rakkisa. Lakkii re'ee qofaa miti hoolaa miti lukkuun daanqoonis sareenis bakka takkattaa deemnee taate mataatti naanna'a. So dimokiraasiin inni amma faranjiin hawwataa ture suni sanarrattis dhaabbata nama jaarmiyaa siyaasaa jedhame filmaatiin gaggeeffamu kun hundinuu namni nama gosa ofii filachuu barbaada malee waan biraan 90% yookaan nama naannoo ofiiti. Kanaaf amma jaarmiyaan barbaachisaadha dhaannan. Yoo namni nama gosaan ijaaramee kan jiru taate maali farankaan dhuma. Biyya akka Itoophiyaa fakkaattu kun ofii ji'a 6-7 booda filmaata gaggeessina jedhaa deemaa yaadaa jiran biyyattiin nagaanis hin jiru. Kana gubbaattis farankaan hin jiru. Filmaatuma biyya ofii qopheessuufu gargaarsa biyya alaarraa kan eegamu. Meejor fakkeenyaaf doolaara 200,000-300 filmaata irratti gubanii ofii moohuu fi farankaan sunis dhumee bakka garii irratti yoo namni kaatee qufaatesis mataa keessa cabsanii madooftee akka amma Taanzaaniyaatti argaa jiru Kaameruunitti argaa jiru. Du'ee waa tokko jijjiiraan jiru. Addunyaan amma kan barbaadaa jirtu awutookiraati. Warruma akka amma kunoo Abiyyi jiran kana akka amma Turkiyyee jiru kana kanuma akka amma kunoo Ruwaandaa jiru Ugaandaa jiru. Nama tokko seentiraalaayis godhee aangoo sana qabatee wanti na himatu eenyudhuma piroojeektii hojjetanii jechuudha. Construction, development kanuma laalaa warra jedhu jechuudha. Uummata kana qabee walitti jechuudha. Walii gad oofu. Waltajjiin amma biyya Itoophiyaa silaa waltajjiin bal'atee
Uummanni garaa garaa sun ripirezenteeshiniisma dhugaa qabaate gaarii ture. Jaarmiyaa siyaasaa jedhame wal sobane jaarmiyaa siyaasaa isa kam Amaara, Tigree, Oromoo, Gaadeen walitti qabee ripireezent kan godhu yeroo ammaa kanatti. Ammoo biyya tokko keessatti immoo namuu gosa gosaan jaarmiyaa tokko tokko qabatee akkamiin immoo ajandaa akkamii ooffachuuf deema. Even amma Oromoo jedhamee tokkummaa himamu kana keessatti Oromoo sirna gadaatiin hagaadhaa jiraataa jiru. Oromoo hoggaa dhibbaa gadi kan hin taane sirna Islaamaa mootummaa ofii ijaarratee jiraataa ture. Oromoo kiristaana ta'e ganna dheeraa jiraataa ture. Maaltu dantaa isaanii kana walqixa ripireezent gochuufii danda'a? Eenyu dubbataaf? Musliimatu warra abbaa gadaatiif dubbatamoo warra abbaa gadaat musliimaaf dubbata? Kiristaanatu musliimaaf dubbatamoo maal? Itoophiyaa keessatti fakkeenyumaaf kunoo namni baay'een isiidhuma wal fakkeessitu kana aangoo qabachuun laayimatu jijjiiramaaf qabsoon jalqabee waggaa 60 kana keessatti ammallee musliimni waltajjii siyaasaa keessatti mul'atu. Akkuma ambaatti ilaalama. Waltajjii siyaasaa Oromoo keessatti warri gariin amma musliimuma tiksuuf umrii isaanii guutuu qabsoo keessa kan turan ni jiran. Akkuma musliimni hin ijaaramneef ka eegaa turan. Kana jechuun akka diinaatti ilaalamaadha jechuudha. Isiin kun ammallee guutuu irraan kaane yeroodhumaaf irraa qabbaneessan malee. So biyya akkanaa kana keessatti filmaanni gaggeeffamu maal inni fiduuf deemu? Moo modern political party fi traditional warra ta'e hybrid wayii tolchanii jechuudha. Uummanni inni amma aadaa ofiitiin sirna ofiitiin jijjiraatu sun akkaataa inni of bulchu hiree kennanii fi inni immoo lakkii modern political partiin na barbaachisa ani gandarra guddadheera ilma namaa biyyattii sana keessa jiraatu hundi rileet gochuu nan danda'a. An Oromoo ta'us Tigree waliin rileet gochuu kan dandeenyu Tigree keessa ka akkasii jiraate jechuudha. Maalummaan isaa namummaan isaa Tigrummaarra guddatee arguu danda'u jechuudha. Pain suffering Oromoon rakkatu miidhaa Oromoo irra dhaqqabu akka ilma namaatti narratti illee dhaqqaba jedhee ka beekuu danda'u. Oromoos ta'e immoo Amaara irratti miidhaa dhaqqabaa jiru yookaan gaarummaa Oromoo hawwuu ka danda'u amma argachuu hin danda'ama. Probably amma dura jiraatee ture naaf fakkaata. Guutuutti illee hubatuuf umriin na hayyamuu baatutti amma tokko argeen ture generationiin ofirra darbee yaaduu danda'u rileet gochuu ka danda'u rivolution amma jedhamee biyyattii sana keessa seenaa himamu warri gariin namoota akkasii turan jechuuf hin jedhe ofirra darbuu danda'u rileet gochuu kan danda'u. Waltajjiin Oromoo yeroo baay'ee kana dheebotee ture kana namoonni akkasii zabana boodaa keessa inumaa hin turre jechuuf hin jedhe. Oromoof yaaduu dhisi gandarraa warra darbuu hin dandeenye. Eenyuun itti foozoon gandaa akkuma tokko maqaa ol kaastee walii dhoofteef wanti hundinuu dhokfameef malee baay'eensa Yemandar maree afooshaadhuma akka hoogganu. Hin argine nama baay'ee jaarmiyaa tokko gadhiisee gartuu tokkotti deemu akka jiruun gosaa wal jala deema. Individual decision making illee bira kan hin dhaqqabne jechuuf hin jedhe. Uummanni sun ittiin jiraatu sana jechuun balaaleffachuun hin danda'amu. Admiitiin godha warra akkasii wanti dubbatamu uummata guddaa kana marree taanee marree jedhama. Mallee isiidhumatti xiqqoo balbalaa fi biddarraan guddanne. Zabana autokiraasii kana jechuudha warra fakkeenya isinii dhahe kana keessatti fudhatama argatanii gabaan isaanii ho'e kana keessa filmaanni gaggeeffamuu baatu maalinne jijjiiramni hin fidu. Yoommoo filmaanni jaarmiyaan garaa garaa jiraate filmaanni aangoo akkaataa biyyattiin sun itti bultu kan biraa dhiisite amma development jedhamee hojjetamu kanaahu yeroo faarfamu kun yoo manni martinuu keessaa qoodan qabaanne fedhii isaa yoo hin calanqisne yoomaa hawaasni dhakaa ijaaraa fi ooltullee takka bulee itti gammaduu dhiisuu mala. Addunyaa amma kana keessa jiru kanatti immoo wanti amma guddaadha jedhamee olii gadi ijaaramaa jiru boriftaan immoo waan faayidaa hin qabne ta'ee mul'achuu danda'a. Sababni hedduu jira jechuuf jijjiiramaa jiru. Kana marii barbaachisa jechuudha. Marii gochuudhaaf immoo representation barbaachisaadha. Jaarmiyaan hin jiru.
Biltsiginnaan karaadhumarraa wal guurratan. Ajandaan tolfameefitti dhufe malee orgaanik ta'ee biyyattii sana keessaa sababa qabsoo maarreedhaan kan dhufe miti. Akkuma jaarmiyaa TPLF jaarmiyaa ture isin keessaa baate kaafee isiidhuma walitti qabee ture. Akkuma isin walitti qabdee ammallee bakka biraa irra sagantaan tolfameefii dhufee kana diigaa kanaan maqaa of yaamaa jedhame marraa 2-3 jijjiiramti seenan. Inni kun intarastii isaan ripireezent godhan hin jiru. Tasuma jaarmiyaa fakkaatan malee. Yoo jabaate ajandaadhuma warri Imiraatii tolcheef sanuma oofaa jiran. Pilaaniin achi dhufaa hojii maatee maqaan xiqqisiyyeen. Fedhii uummata biyya sana keessa jiru bakka bu'uu kan danda'u uummatarraa kan madduu danda'u jaarmiyaan hin jiraanne filmaanni maal inni sababni isaa. Farankaatti baasanii hiriira godhanii wal faccafaqanii. Innumti amma mormituu jedhamu baay'eensaa ofumaaf magaalaa keessaa wal barbaade wal ijaare malee waan uummanni inni bakka bu'u hin jiru. Gaaffiin jabaan kan ta'an uummanni nuu jaarmiyaa siyaasaa kan hammamitti fudhachuu danda'a. Hammam ijaarsa inni gosaa fi maarree biyya keessaa akkaataatti jiraatu naannootti jiraatu qabu sana diigameeraa dura yoo qabu taate ammallee bakkuma durii yoo jiraate maaliif sanaan hin gargaaramne 21st century keessa jirra. Inni kaan dalagaan jiru ka faranjiirraa ergifachuuf tattaaffatame kunoo bakka hunda dalagaan jiru Afrikaa hunda keessatti. Collummaadhaan humnaan takka uumamaa development project agarsiisuudhaan yeroof namni gowwaan kee barakaa argadhaa baga nuu gootan baga akkas nu gootan waan nuu gootanii nu rakkoodha. Waan waliin saganteeffanne bakkaan geesseetta galatoomiin waan biraati. Mirga keenya nuu kennitaniin tokko fi mirga keenya gonfanneen tokkoo miti. Mirga nuu kennitanii hadha galatoomaa kan jedhe boriftaan immoo si waakkachuuf jiraata. Kijiba jechuudha. Mirga namni namaa kennu hin jiru. Abbaatu mirkaneeffata. Mirga namni uumamaa nuu qaba. Kennuuf dhowwuun gaafa jalqabame dictatorship. Warri autokraat kunooti gaafa akkasiiti. Wanti isaan hojjetu hundinuu hamaadha jechuufanii miti. Kun akkuma amma dura jenne developmental project garaagaraa fiduu danda'anii investara garaagaraa fiduu danda'an garuu wanti sun waanuma ajandaa isaaniiti malee kan biyya guutuu ta'uu dhiisuu mala. Guruuppii isaanii hamma tokko jechuudha. Satisfy warra godhu warruma amma dhiyoo kana Ameerikaa Waashingitanii walga'ii akkamiin biyyattii sana ciranna ka jedhu shaggariin karaa garaagaraarraa shaggariin dhokatee ba'ee diisitti ol argine akkamiin biyyattii sana ciranna dhoksaadhaan waliin mari'ataa turan jedhan. Maaliif biyya dhokatanii ba'uun akka barbaachisan beeku achuma ta'aniyyuu cirataa jirani. So bakka kanarra jirti Afrikaan wal ajjeesaa jirani. Egaa Taanzaaniyaan rilaatiivlii zabanuma tokko tokko sababa amantiitiin waliin bubbu'aa turan malee haalmi turte hoogganaan isaanii kan durii. Nyereereen akka laalcha kootitti yookaan barbaadanis akka wallaala keetii jechuu dandeessani namni Afrikaa keessaa dhugaan uummata hooggane gaafa siin hojjechuu dadhabdu hanqattu dhiisee fedhii ofiitiin irraa bu'e ulfina kabajaa hoogganaa ka jedhu kanneen an kennuuf yoo jiraate tokkicha isa. Qaallichi isaan Saawuz Afrikaa hidhaa baanii isaanii waan irraa dubbadhu hin qabu. Hin jiraanne qabsoo sana jechuun jedhee namni hidhaa keessa achi turan isolate ta'anii waan turaniif achi keessa waggaa 20 meeqa ba'anii inni kun garuu keessuma jiraate uummata ofii jechuudha jalqabarraa kaasee jijjiirama fiduuf tattaaffii godhee isiinis hanqannaan arge gaha jedhee irraa bahee tun zarafin. So nama akkasii amma Itoophiyaan kan barbaaddu biyyi sun bakka waggaa 50-60 turte sana hin jirtu. Gaaffileen garaagaraa rakkoon durii himatamu sun illee xiqqaate hadha akkamiin jiraachuu danda'ama gara fuuldura akkamiin deemuu. Kophaa nuyi akkan hojjenneerra kophaa keenyatti fufnaa ilmi namaa akkana qofaan hin jiraatu. Evolutionaryidha nuyi eenyudha
suuta kan deemu waan barbaadde gooteef sin galateeffatu waan xiqqoo ofiif godhe uummanni kan ittiin gammadu waan ofii murteesse jaallata malee hamma feete murteessetti kennatu dadhabataa dhufa. Yeroof amma kan mataa gad qabate jechuudha piroojeektiin garaagaraa buqsteenii inni irraa bu'aa argate isa kaan callisiisee mataa gad qabe laftirraa buqqaamee kaaniif kenname walitti kuufamaa deema. Janni hunillee ta'anii kophaatti biyyan guddisaaf fiiguun hin ta'u biyya qophaan guddisan. Namni gariin zabana durii sana nama cafaqanii warri diktaatoroonni warri emperorii ijaaraa turan zabanni emperora hafeera. Amma suutuma jedhanii mariidhaan at least hundinuu mariif of kennataadha jechuuf osoo hin taane uummataaf illee space banuun gaariidha. Space waan hadha hojjetan kun bariftaan illee galata argachuu kontiinitii qabaachuu danda'a. Kan hin taane amma kontinentiin guutuu nama warri Keeniyaa, Ugaandaa fi Taanzaaniyaa gamtaadhaan ta'anii warra mormitoota isaanii cafaqaa kaachisu baqatee dhufe jedhu kun qabanii tumanii ajjeesanii karaa darbatan. Keeniyaa fi Itoophiyaan dur xiqqoollee waa walii godhaa turan amma isiinis itti dabalamuun oolti Itoophiyaan maabara sana galuun ooltu. Hammeenyi guddataa jira warra autokiraa guddataa jiran maabarri warra Imiraatii kun Taanzaaniyaanis amma namni isaan himatu jalqabeera warra Imiraatiitiidhaa jiran. Isiin kun Zaanzibaarii naggaadeen tujaarri tokko warra Shiraazii innis warruma asliin warra Zaanzibaarii isaantu gaa fi warri kaan warri naggaadeen paartii durii keessatti hirkatanii tujaara ta'anii Dubaay fi Abudaabiidha maddi isaanii jedhama. Isaantu nama rakkaa jira. Dubbiin amma Sudaan keessa deemaa jiru maqaa Imiraatiin jala fashalaa jira fakkaata akka malee himamaa jirti. Eritiriyaa fi Masriinis eenyu kana Alburhaan deeggaruuf seenuuf deeman fakkaata. Egaa ilmi namaa akkasii hiyyeessi eenyuuf lolaa jirti hin beekamu jechuudha jedha. Eritiriyaan amma dheengadda Abiyyi waliin ta'anii Tigraayin cafaqanii amma immoo Tigraay fi Eritiriyaan immoo Sudaaniin seenanii immoo uummata Sudaaniin lolchiisan jechuudha. Hiyyeessa oofanii asiif achi. Meeshaa godhatan. Sadarkaa kanarra jira. Kana hundinuu maalirraa madda jennaan namni martinuu xurree qaqalloo ofirra jirurra laaluu dadhabuun yookaan self interest aangoo kan barbaadu yookaan abaluu kan jibbis isiidhuma kana ciniinnatee achi fiiguun eenyuu fi dhiphisaa rakkoo keessaa ba'uun dadhabame biyya ammaa 1970moota keessa qabsoo jalqabe haga ammaa mirga walii kabajee namni akka ilma namaa kabajamee jiraachuu dadhabuun failure total failure jechuudha. Wareegamni haga ammaa kaffalame bu'aansaa homaan jiru. Bu'aan qabsoo bifa hundaanuu gaggeeffama. Amaara Tigree, Ogaadeen, Oromoo kan gaggeesse yoo ilmi namaa akka namaatti biyya sana keessa kabajamuu hin dandeenye. Maal faayidaansaa? TPLF hoggaamee qabsoo gaggeessitee wareegama kafaltee aangoo qabattee waggaa 30 deebitee gandaggaltee gas caccabuu maalirraa dhufe irraa barachuu danda'uu qaba namni. Waan ilma namaa hundaaf ta'uu danda'u hojjechuu dadhabuurraan. Waan ilma namaa hundaa dhiisaati waan uummata tagaarruu jedhamu sanaa hundaaf ta'uu hin dalagne. Hiyyeessa akkuma keenya waan turaniif aangoo baanaa waa hatuutu waa zarafuutti nama isaan dide ajjeesuu hidhuu wadheechuu biyyaa baasuu fokkaruu dhaadachuu kanatti ture. Warri amma aangoorra jiru kunis baandaa xalaat marre jedhan. Qaanyita akka malee. Amma dubbii baandaa kanasuma dhugaa dubbanne eenyu baandaa kan hin taane Itoophiyaa sana keessa warra Ankoobar callaadha. Warri Tigiriyaa baandaa jedhamee ture. Didee jechuudha warra Ankoobarii sana. Goojjaamin didee ture. Warri Musliima ta'e akka jiruun Oromoo fi Ogaadeen Guraagee hundinuu didee ture. Xaaliyaanii waliin dhaabbatee ture. Naannoon itti dhaladhe manni barnootaa itti baradhe Xaaliyaaniitti ijaare. Inni kaan akka paalaasitti ijaarrattu magaalaa kan wayyeesse Xaaliyaaniidha. Mana sinimaa lamaan tokko kan fiilmiitti ilaallee addunyaatti argine Xaaliyaaniitti ijaare. Amarrachi booda kan isin ijaarte jiraate Beetakristaan. Betaskaanuma ofii ijaarratte. Masgida biyyi musliimaa sana keessa masgida Xaaliyaaniitti ijaare. Zabana Amaaraa masgidni tokko illee hin ijaaramne. Maalonni isaan baandaa marree akka haaraatti
sanaan gargaaramu. Ammoo yoo baandummaa ta'e Itoophiyaadhuma sanaa Haayile Sillaasee deebisanii aangoo fiduudhaaf Amaara caalaa bar kan qabsaa'e warra baandaa jedhamu. Koongoo irraa jechuudha. Warra Beeljam jala warra ture Ingilizii wajjin hiriiranii dhufanii jechuudha. Weestan Oromiyaa kana keessatti gurraachi Koongoo meeqa wareegame. Naayijeeriyaanoo warra Ingilizii waliin dhufee biyyattii sana jechuudha. Xaaliyaanii aariyaanii isaanis baandaadha. Keeniyaa kanarraa Somaalee irraa Ingilizii waliin dhufee biyyattii sana kan lole. Isaanis baandaadha. Yoo namaaf dhaabbatanii loluu ta'e warri Itoophiyaa Haayile Sillaasee deebisee fide maajoritiin isaa Afrikaadha. Koongoodha, Naayijeeriyaadha, Somaaleedha, Keeniyaadha. Eenyuudhuma gabaabduu takka fudhataniidhuma dhaadachuu wal arrabsuun aadaa ta'e jechuudha. Akkuma amma warra gaafan ijoollee ture istaadiyoomii jedhe guruppii ofii malee kan biraa arguu dadhabuun jechuudha. Maaliif mooheen dhagaa ajjeesuun kanarra jira. Kana agarsiisa jechuun bal'ifachuun gaariidha. Naaf gala mootummaan diina hoon qabaannillee uumuu qaba jiraachuudhaaf ammoo akkaataa diina sanatti express godhanillee wayyeeffachuun historikaalii waan kijiba ta'e akkuma waan dhugaa ta'etti mootummaan shaggar jirtu gaafasii bar mootummaadhuma Amaara warraan kobareet namni kan ofiitti lakkoowwanne. Kan akka waan jeneraal ta'e waan akka Northern South namni guutuu jedhee Haayile Sillaasee jaallatee Xaaliyaanii dura dhaabbatee fakkeessinaa. Ammallee jechuudha mootummaa amma jirullee ka jaallatu akka jiru ka jibbullee jiraachuun beekuun gaariidha. Jibbuun mirga ta'ullee beekuun gaarii jechuufan jedhe. Amma sana beeknetti saayikilii sana keessaan baatan hadha mootummaa kanaaf jiruun isiniif tollee maa jettan borimmoo akkuma TPLF ta'uu barbaadan isinis immoo bal'ifattanii innis mormus innis jibbus ispeesii argate biyyattiinuma sana keessa inni mormus ijuma dunuunfatee waan hunda jibbuurraa poozitiiv waan ta'e argee faarsaa akka inni guddatullee kontiribiyuu godha amma waan hir'inni jiru agarsiisa ofiif osoo hin taane biyya sanaaf uummataaf hawwiyyaa yoo ta'e yaada ofii kontiribiyuu godha gufuu bakka itti ta'anillee of qosataa deemuu irra wayyaa kana yoo hin taane akkuma Afrikaa amma argitan kana wal falaxaa wal ajjeesaa wal falaxaa wal diigaa kan ijaare kan gubaa. Meaningless umrii keessatti fixxane hiyyeessee kana arguu beekta warri baay'een aangoodhaaf deemu martinu inni biyya keessa aangoorra jiru inni ala aangoof deemullee waanuma ofii malee isa jala argaa hin jiru jechuun jedhe warra amma dhiyoo kana Kaameruun keessatti yookaan immoo Maadagaskar amma guyyaa lamaan sadan kana Taanzaaniyaa keessa waggaadhaa Keeniyaa keessa akka du'e ka ajjeefame. Namni yaadatu irra guddaan isaa hiyyeessaa namuu ka yaadatu hin jiru aangoorra jiranu warri aangoo kajeellus homaa yaadatu warri kaleessaa yaadanne warri hadhas yaadatu warri borris hin yaadatu. Yoo hiyyeessa taate dantaa kee ilaallachuu irra dursuu qaba addunyaan amma maashina tolfataa jirti bakka hiyyeessa buufattu inni aangoo barbaadatu akkuma qirqaabii sirra hojjete aangoorra bahuu malee dantaa kee qabaataan jiru qabaataan turre warri hadha aangoo qabatee. Waliin jijjiiru gariin isaanii kaleessa qabsaa fakkaatanii iyyaa turan. Nama meeqallee bobbaasanii ibidda gubaa turan. Hadha yaadatan. Kabiraadhis isaan bira meeqa jira amma biyya sana kan galee hiyyeessa ta'ee jiraata. Qabsoo kana jalqabarraa kaasetti dhama'ee lubbuun duuti qadrii malee hin taatu hafee biyya sana keessa kan jiraatu hiyyeessuma jira. Bakkuma illee sirnaan buluu hin arganne. Propagaandaa kijibaa ooftuuf kan kaleessa Oromoo akka sareetti arrabsaa turte waanuma dibbee isaaniif dhooftu isiitti kabajamee jiraataa jira. So harki faraqaa wal dhiqa jedhan jarri bahaa Oromiyaa. Hadha warri olaantummaa arganna jettanii akka malee maraataa jirtan bodi yoo saayikilii sana hin cabsine isinis eeggatti jechuufani. Egaa awutokiraasiin faashina zabanaati isuma waliin jiraachuun egaa beekumsa barbaada kaadhaa jalqabarraa kaastanii amma dhumaan nu hordofuu keessanii guddaan sin galateeffadha. Yoo immoo torban tokko kontiraatni nu dheeratee haamilees qabaanne ganna mataa ganna qabuu baate